kakuu waaqayyoo karaatti namne zaaraanis hin ulfoofte ilmas ni deesse boqonnaa 21 irratti yoo itanii dubbifattan ilma daawushaatti irratti mul'ata ilmi ishee sun inni dhalachaas biyyaa furmaata ta'e. Amen. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Waaqayyo ganama kana waa si dhaalchisan jedha. Waaqayyo ganama kana kakuu keetti walitti si baasan. Namni amanu duwwaadhaan kakuu kootti walitti hambaa jedhu. Ani kakuu kootti walitti hambaa. Dadhabina ani kakuu kootti walitti hambaa. Ani kakuu kootti walitti hambaa. Amen. Hallelujah. Yesuus ganama kana kakuu keetti walitti si baasa. Amen. Akka kakatamitti namni Abrahaam kaleessatti dubbatamu iyyuu malee kakuu waaqayyoo ture inni raawwate. Harriya sitti dubbata beeka kuukuna raawwatamu dida yette yoo booshe wajjiraateyyuu namni akkatti abdii kutatu yoo jiraateyyuu abdii kutatiin kakuu keessa qaban jedhu. Amen. Mata duree akkas jedhu dubbata waaqayyoon nagaanii eebbifamu. Hallelujah. Sasi bukkee qabiiti waaqayyoon nagaanii eebbifame dhime. Waaqayyoon nagaanii eebbifame. Ati immoo akkas jedhi ani waaqayyoon nagaanii nan eebbifama jedha. Ani waaqayyoon nagaanii nan eebbifama. Amen. Hallelujah. Waaqayyoon nagaanii eebbifamu. Abrahaam tu waaqayyoo hin dhageenye ta'e inni eebbifamu. Abrahaam tu waaqayyoof tole jenna ta'e daa'imman argatu. Abrahaam tu waaqayyoof tole jenna ta'e qomoo isaa fakkeenyummaa gaarii agarsiisu. Sababa inni waaqayyoon dhaga'eef sababa inni waaqayyoof tole jedheef Abrahaam hin eebbifame. Har'as waaqayyoof tole jedhi malee hin eebbifamtan jedhu. Amen. 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 Namni waaqayyoon dhaga'u immoo maal ta'a? Erga waaqayyoon dhaga'ee maal ta'a? Tokko hin eebbifamu. Namni waaqayyoon nagaanii hin eebbifamu. Hamma waaqayyoon hin dhageenyetti namni eebbifamuu hin danda'u. Hamma waaqayyoof tole hin jennetti namni eebbifamuu hin danda'u. Hamma waaqayyootti namanetti namni eebbifamuu hin danda'u. Kanaaf yoo waaqayyoon dhageessu, yoo waaqayyoof tole jedhu, yoo waaqayyoof jiraatte mana keetti eebbifama. Amen. Jireenya keetti eebbifama. Amen. Maatii keetti eebbifama. Amen. Kanaaf namni waaqayyoon eegamu hin eebbifamu. Uumama 12 lakkoofsa 1 lakkoofsa 2 hanga 3 ani saba guddaan si godhe sin eebbisa maqaa kees nan guddisa eebbas ni taata warra si eebbisan nan eebbisa warra si salphisanis nan abaara qomoon biyya lafaa hundinuu sababii keetiin hin eebbifamu. Amen. 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 Sagalee kanatti kan nagaa ol fuudhee amen haa jedhu. Amen. Hallelujah. Amen. Sagalee na keessaa beesoo hin taane sagalee waaqayyo irraa bahuun dubbadha. Amen. Kan nagaa immoo hin eebbifama. Amen. Akkana ni dubbata sagalee waaqayyo ani sin eebbisa maqaa kees nan guddisa warra si abaaran nan abaara warra si salphisan nan salphisa. Kanaaf sababii keetiin qomoon lafarraa hundinuu hin eebbifamu. Amen. Ati nama eebbaatiidha. Amen. Ati sanyii eebbaatiidha. Amen. Ati sababee keetiin waan haaraa tokko nan godhaan. Amen. Hallelujah. Amen. Namni ofitti amanu sababii kootiin jedha. Sababii kootiin Biyya kanatu eebbifamadha. Biyya kanatu eebbifama. Namni amantii qabu sababii kootiin haa jedhu. Sababii kootiin Zarii kootii eebbifamadha. Zarii kootti eebbifama. Waaqayyo sababii keetiin mana kee eebbisa. Amen. Waaqayyo sababii keetiin biyya kana eebbisa. Amen. Waaqayyo sababii keetiin addunyaa kana eebbisa. Amen. Hallelujah. Amen. Addunyaa raafamte, qomoo raafamte, biyya raafamte kana keessatti waaqayyo sababii keetiin waan haaraa hin uuman jedhu. Amen. Maaliif hoottan? Nuyi abbaa xiyyi nu beekna, abbaa waaqessi nu beekna, abbaaf jiraan nu beekna, abbaaf tole jennu nu beekna waan ta'eef inni nurra jiru kun immoo isa nu qaanessu isa nu salphisu otoo hin taane isa nu wajjin hojii hojjetuudhaan jedhu. Amen. Hallelujah. Kanaaf akkana hin dubbata waaqayyo. Namoonni hundinuu sababa keetiin hin eebbifamu. Yeroo tokko jireenya namaatti gufuu kan ta'u baay'eetu jiraachuu danda'a. Waaqayyo duukaan deema, waaqayyo duukaan deddeebi'a. Edee gaafa dhalli namaa murteeffatee ka'u, qorumsa asiinis ka'uu danda'a, achiinis ka'uu danda'a. Waraansa hedduutu ka'a, arraba hedduutu ka'a. Isa keessatti garuu namni waaqayyoon dhaga'e, namni waaqayyoof tole jedhe bara isaa guutuu eebbifamee hin jiraata. Amen. Abrahaamiif waaqayyo waan tokko ofitti fudhate. Inni ofitti fudhate maali? Ani warra si eebbisan nan eebbisa, warra si abaaran nan abaara. Sababii isaa ati waan anan dhageessuuf ani immoo waan asirra jiru kakuu warra waan sirra jiru warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan immoo nan abaara. Tasumaayyuu afaan isaanii sitti bu'uu hin danda'u. Amen. Kan nuuf lolu waaqayyoodha. Ameen. Amen. Naannaa keenya irratti kan lolu
mana keenya irratti kan nuuf lolu jireenya keenya irratti kan nuuf lolu Yesuusidha. Ameen. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Ameen. Inni lammaffaan Waaqayyoon nagaan eebbifamu. Inni lammaffaan sababa keef sanyii keetu eebbifama. Ameen. Sababa keef sanyii keetu eebbifama. Ameen. Harka keessan ol qaba. Sababa kootiin jedha. Sababa kootiin Sanyii kootu jedha. Sanyii kooti. Maatii kootu jedha. Maatii kooti. Qomoo kootu jedha. Qomoo kooti. Eebbifama jedha. Eebbifama. Abaarsirraa caba jedha. Abaarsirraa caba. Abaarsirraa caba jedha. Abaarsirraa caba. Sariin hin taane irraa caba jedha. Sariin hin taane irraa caba. Garuu isaan immoo hin eebbifamu jedha. Garuu isaan immoo eebbifamu. Hallelujah. Waaqayyo sababii keetiin sanyii kee sarii kee eebbisan jedha. Ameen. Maaliif wantani ilaaltan Abrahaamiif kakuu gurguddaa waan kakateef Waaqayyo sababii keetiin iyyuu sanyii keenan eebbisa. Qomoo keenan eebbisa. Warra si keessaa ba'an warra gara kee ta'an ani isaan duukaa nan ta'a. Ati garuu hin sodaatin. Isaan yeroo hundumaayyuu harka koo keessa waan jiraniif ani eebbisa. Hallelujah. Ameen. Argitanii nama Waaqayyo nama isa sababeeffatee Waaqayyo nama isa sababeeffatee ani immoo kana jedheen dubbadha. Waaqayyo si sababeeffatee gadda mana keetti galuuf ka'e salphina mana keetti galuuf ka'e maraatummaa mana keetti galuuf ka'e harki Waaqayyoo ganama kana sirraa galaafatan jedha. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. Sammuu namaatti kan ergame jireenya namaatti kan ergame nagaa namaatti kan ergame si sababeeffatee Waaqayyoo ganama kana waa sirraa cabsan jedha. Ameen. Waan irraa caba jedha isinii. Waan irraa caba. Maaliif hojjettan nama Waaqayyootti waa baay'eetu baay'ata. Gaafa namni sagalee Waaqayyoo nageen jiraatan waa baay'ata. Kanaaf Waaqayyo waan si jaallatuuf ofitti jaallatee waan si waameef sagalee isaa Waaqayyo amanamaa waan ta'eef Waaqayyo ganama kana du'a mana kee irraa hin cabsa. Ameen. Waaqayyo ganama kana abaarsa mana kee irraa hin cabsa. Ameen. Hallelujah. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Kanaaf Waaqayyo sababii keetiif ani qomoo kee nan eebbisa sanyii kee nan eebbisa jedhu kakuu galeef Waaqayyo. Kan isin aytanii argatan uumama 22 lakkoofsa 17 irraa aytanii yoo argatan warri argatan nu dubbisuu dandeessu. Uumama 22 lakkoofsa 17 Waaqayyo sanyii Abrahaamin eebbise. Warra Abrahaam qomoo Abrahaam yookaanis warra garaan Waaqayyo akka itti boqotuuf Abrahaamii waan argateef Waaqayyo sababa Abrahaamiitiin sanyii isaa eebbise. Jirtaa laata namni Waaqayyoof tole. Jirtaa laata namni sagalee Waaqayyoo dhageessu. Jirtaa laata namni dubbii Waaqayyoo dhageessu ganama kan. Waan namni waaqeffatee waaqeffachuu osoo hin taane, waan namni faarfatee faarfachuu osoo hin taane, waan namni raajee raajuu osoo hin taane, Waaqayyoon nagaan itti eebbifamuudha. Ani erga namanee Waaqayyoo kana naa gochuu qaba. Erga Waaqayyootti dhufee Waaqayyoo kana naaf raawwachuu qaba. Jedhanii isa nagaan sanatti eebbifamuudha. Sagalee Waaqayyoo ofirraa bu'aa ameen jedhame. Ameen. Akkana jedhe dubbata. Ani eebba kootiin sin eebbisa. Sanyii keessa akka urjoota galaanaa, akka urjoota waaqarraa yookaan akka cirracha galaanaas nan baay'isa. Diinotaan kee warra kellaa duuba jiranis immoo akka isaan naaltuuf nan godha. Isaan saba kee irratti aaboo hin qaban. Isaan saba kee dhuunfachuu hin danda'an. Ani saba kee wajjin waan hin jiruuf, ani jireenya kee wajjin waan hin jiruuf, isaan immoo na keessa waan jiraataniif, an kanaafuu sanyii kee hundumaa nan baay'isa. Hallelujah. Urjoota waaqarraa yoo ilaalte lakkaa'uu hin dandeessu. Galaanatti yoo gadi buute cirrachoota lakkaa'uu hin dandeessu. Kanaafuu ani sanyii kee akka kanaatti nan baay'isa. Isaan hin baay'atu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Waaqayyo lafa kanarra jira. Amen. Sagaleen kun namootaaf dubbatamu qaba. Amen. Namni sagalee kanaan dhaga'ee fayyu jira. Amen. Kanaaf akkana jedhee dubbata Waaqayyo. Namni Waaqayyoon dhaga'u, namni Waaqayyoof tole jedhu, Waaqayyo duratti harka duwwaan deddeebi'u. Waaqayyo biratti imimmaan facaasaan deemu. Waaqayyo biratti gaddaan hin deddeebi'u. Sababiinsa sababa Waaqayyo ganamaan kakuudhaan manaa nu baaseef nuyi gaafa hundumaa mo'ichaan fuula Waaqayyo irra deddeebinu. Hallelujah. Yoo dhufanis sin argatan. Yoo dhufanis nan argatanidha. Dabala yoo dhufanis nan argatanidha. Yeroo yerootti nagaa namaa ilaalu akkaataatti nuti jiraannuuf akkaataatti nuti deddeebinu nu ilaalu. Maaliif
akkaataa kanatti waaqeffachuun keenya yoo isaanitti gaaffiidha. Sababa kanaa biranii warri nagaa namaatti naafan jiraachuu danda'u. Yoo deddeebi'an iyyuu sin argatan. Ameen. Yoo jiraatan iyyuu sin argatan. Ameen. Yoo dhufan iyyuu Yesuus jalaa similis kan jedhu. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Kanaaf akkana jedhee dubbata. Inni sadaffaan Waaqayyo sababii keetiif hamaa saba keetti dhufullee hin oolcha. Waaqayyo sababii keetiin hamaa saba keetti dhufuu hin oolcha. Ba'uu 22 lakkoofsa 13 hanga 14 itanii dubbifatanii nageessu. Waaqayyo sababii keetiin hamaa saba keetti dhufu, rakkina saba keetti dhufu, ari'atama saba keetti dhufu, muddama saba keetti dhufu harki Waaqayyo hin oolcha. Ameen. Haleluuyaa. Sagalee kanatti kan dhagahu ameen haa jedhu. Ameen. Waaqayyo sababii keetiin hamaa biyya keetti dhufu hin oolchan jedhu. Ameen. Waaqayyo sababii keetiin hamaa maatii keetti dhufu hin oolchan jedhu. Ameen. Sagalicha irratti Waaqayyo gaafa garaan isaatti gaddee saba sanatti balleessuudhaaf gaafa ka'e akkana jedhe Abrahaam. Kakuu isa Yaaqoobiif kakatte, isa Abrahaamiif kakatte, isa Yisihaaqiif kakatte sana yaadadhu. Gaafa inni ittiin jedhu Waaqayyo mo'amaa isatti fiduudhaaf saba isaatti fiduudhaaf ka'e hin oolche. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Kadhatatti kadhattuun waa baay'eetu oola. Ameen. Kadhatatti kadhattuun du'aatu lubbuutti deebi'a. Ameen. Kadhatatti kadhattuun nagaa dhabeetu nagaa badeetu nagaatu iddootti deebi'a. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Sababa nama kanarraan kan ka'e namni kun qajeelummaa waan hojjetuuf, namni kun fuula Waaqayyootti tole waan jedhuuf, namni kun Waaqayyoo waan dhaga'uuf, Waaqayyo gaafa saba sana balleessuudhaaf barbaade ati isa Abrahaamiif kakatte, isa Yisihaaqiif kakatte, isa Yaaqoobiif kakatte sana yaadadhu. Gaafa sagalee isaa ol fuudhee akkana jedhu Waaqayyo hin yaadate. Kakuu isaa ganama kakate sana hin yaadate. Sagalee isaa baasa saaqatee saba sanatti dubbate hin yaadate. Sababa kanarraan kan ka'e immoo Waaqayyo yerichuma isa hamaa saba sanatti fiduudhaaf ka'e, saba sana balleessuudhaaf ka'e Waaqayyo hin oolcheedha. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyo oolchaadha. Ameen. Waaqayyo oolchaadha. Ameen. Ameen. Kanaaf Waaqayyo kadhanni nuti kadhannu, waaqeffannaa nuti waaqeffannu, waaqeffannaa dhugaadha. Waaqeffannaa fudhatama qabudha. Akkanumatti dafqinee hiinee gallasoo hin taane lubbuu baay'ee gara jireenyaatti waama. Lubbuu baay'ee dukkana keessaa gara ifaatti waama. Lubbuu baay'ee badiisarraa gara jireenyaatti waama. Maaliif? Sagalee Waaqayyoo dhugaa waan ta'eef. Maaliif? Inni Waaqayyoo dubbatu sirrii waan ta'eef. Maaliif? Inni Waaqayyoo jedhu fayyisaa waan ta'eef. Maaliif? Inni Waaqayyoo jedhu nama jijjiira waan ta'eef. Biyya lafaa irratti nuti lallamu, jireenya namaatti nuti lallamu, Waaqayyo isa hundumaa gochuu danda'u waan ta'eef. Har'a dubbannee bori immoo hin soba osoo hin taane, har'a kakatee bori ni isa osoo hin taane, isa kakatee ka'ee kakuusaa sana fiixaan baasu. Isa waa waaqessinuuf Waaqayyo immoo isa yaadateetu saba isaa sana hin oolcheedha. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Kanaaf nuni gaafa kadhannu ofii keenyaa bichaaf osoo hin taane biyyaaf, addunyaa kanaaf, dhaloota jiraniif, daa'immoota jiraniif, xinnaa guddaaf jiraniif gaafa nuti dhoofnee kadhannu salphaa isinitti fakkaatina. Waaqayyo afaan keenya ta'ee waan godhu qaba waan ta'eef. Gaafa dhalli namaa boo'ee Waaqayyoon kadhatu, gaafa dhalli namaa Waaqayyootti iyyuu, gaafa dhalli namaa Waaqayyootti gungumu, Waaqayyo gungummii namaan nagaa waan ta'eef. Inni siif galmeeffama. Gaaf tokko Waaqayyo gaafa galmicha sana gaggaragalchee ilaalanii si yaadatan jedha. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Akkanumaan bu'aa deemta, akkanumaan wawwaachaa deemta, akkanumaan gaddaa deemta toontaan harki Waaqayyoo si yaadata. Ameen. Si yaadachuu duwwaa miti sababii keetiin hamaa sitti dhufu sana hin oolcha. Ameen. Kanaaf Waaqayyo hamaa saba isaatti fiduuf keessan hin oolche. Har'as iyya keessan hin dhiisinaa tuma iyyaa. Iyyi kenna gaama waan ta'eef Waaqayyo duratti inni ati dudubbattu, inni ati jettu, inni ati lallabdu, inni ati kadhattu Waaqayyo biratti hin dhaga'ama waan ta'eef ittuma iyyi. Haa darbatamu jechis, haa darbatamu qilleensi isaa qilleessamu, adeemni isaa jiraatu, rakkinni isaa jiraatu, ati iyyuma keetti Waaqayyo immoo si oolchan jedhe. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo si oolchan jedhe. Ameen. Mee Waaqayyo na oolcha jedhame. Waaqayyo na oolcha. Dabaladhaa Waaqayyo na oolcha jedha. Waaqayyo na oolcha. Gaafa jireenyi namaa dhukkubsatu Waaqayyotti gaafa iyyitan, maatiin kee gaafa nagaa dhabu Waaqayyotti gaafa iyyitu, Waaqayyo mana keerraa waan cabsu qaba Waaqayyo si oolcha.
waaqayyo na oolchuu danda'a waan ta'eef inni sagalee koo hin dhagaate gaafa waaqayyotti gungumtu waaqayyo moo iyya kee hin dhagaa inni moo mana keerraa waan oolchuu qaba. Yeroo tokko dhala namaatti wanta baay'eetu darbata. Maan innis wanta hafuura namaa dadhabsiisu, wanta mul'ata namaa dadhabsiisu, wanta jireenya namaa dadhabsiisu. Daa'imatti wanti argamu jira, xinnaaf guddaatti wanti argamu jira, beekaaf olaanaatti wanti argamu jira. Iyyaatti garuu waaqayyo isaa waan si oolchuu qaban jedhe. Ameen hallelujaa. Iyya keetii waaqayyo waan oolchuu qaba. Iyya keetii waaqayyo addunyaa kana waan oolchuu qaba. Iyya keetii waaqayyo biyya kana waan oolchuu qaba. Iyya keetii lubbuu ba'e waaqayyo waan oolchuu qaba. Kanaaf waaqayyo sababii nama isaatiin saba sana hin oolchedha. Maqaan Yesuus haa eebbifamu. Inni kan biraan yookaan inni arfaffaan hamma malee baay'ata.